Ay dadhabne nuffine ganamaaf galgala manan qabnu dhagaa keessa galla. Qabbanninis yene jireenyi ulfaate warri qofa rabnu ko ummaan jabaate. Warri shamarranii heeruma jibbanii tiktoki galanii taaptaaf godhaa jedhan laayivii ta'anii. I love you jedhan harka onnee fakkeessanii jaalalli zabanaa gadi bu'uu diddee taate oollaa ini. Silaashiin nin jiru qaata baafatanii surree kaa'atanii mikaapbii jedhanii fuula addeessanii. Lippistik jedhanii saree dhiiga dhugde hidhii fakkeessanii kan rifeensan qabne aartii bitatanii. Shurrubbaa waan qaban gadi gadhiisanii achirraa dhiichisan qaama isaanii qaalii dirreetti baasanii. Himee naffi xaaree isin warri faaxeesii waan nu gootanii hojii keessan nyaadaa isin sumayyoonni. Namni bultiin qabne mana ifaan qabne qabbanni hammaatee kottaa nutti heerumaa jireenya dadhabnee jenne yoo gaafanne. Isin ganaa shoddee ariyadaa humbaafne qabbanni hammaatu ibidda shidadhaa baxxaaniyaa uffadhaa jechuun deebisani. Ibidda shidannee baxxaaniyaas qabnaa duraanuu yoom dhabne kottaa nutti heerumaa nuti kan gaafanne jireenya addunyaa qofaa gaffa'uu dadhabne. Lakkii nutti heerumaa booda isheen oftanii tiktok bultiin ta'u achirra taftani walagarra.